Sagalem Sraachoti. Kitaab dubbii waaqaa raadiyoodhaan. Biyya keessaaf biyya alaa jiraatanii sagantaa keenya reediyoo karaa tamsaasa kallattiitiin akkasumas immoo karaa miimooriitiin karaa yuutuubiitiin karaa teelegiraamiitiin karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin dhaggeeffachaa kan jirtan hunduma keessanuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yooyyaa jedhee nagaa isin gaafadhaa akkam jirtan. Nageenyi araarriif arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa isiniif haa baay'atu. Addunyaan raafama guddaa keessa jirti, Kiristoos garuu nagaa keenya. Wanti garaa nama raasu baay'eedha, wanti nama dhiphisu baay'eedha, wanti nama dhiphisu wanti cinqii namatti buusu baay'eedha, garuu immoo Kiristoos inni nagaa keenya. Haaleluyyaa. Addunyaan cinqii asoftus, miidiyaan rakkina gabaasus, namni rakkina guddaa dhiphina guddaa keessa seenus, biyyoonni guddatan, biyyoonni guddachaa jiran, biyyoonni hin guddanne hundumtuu rakkina cimaa keessa seenanis Waaqayyo garuu si eega, Waaqayyo garuu na eega. Maaliif ati maqaa isaatiin waamamtee jirta? Gooftaan Yesuus Kiristoos hin dhiphatin aan addunyaa kana mo'adheera. Hin dhiphatina aan addunyaa kana mo'adheera nuun jedheera waan ta'eef. Wanti garaa nama raasu baay'atus, addunyaan raafama guddaa keessa jiraatus, Gooftaan Yesuus inni gooftaadha. Kaleessas har'as bara baraan inni kaanuma. Haala jiru, haala argitu, haala dhageettu, ilaaltee hin sodaatin, hin dhiphatin, Waaqi inni Waaquma. Gooftaan inni gooftaadhuma. Yesuus inni bara baraan gooftaadha. Kaleessas fayyisaa ture, har'as fayyisaadha. Bara baraan maqaan isaa fayyisaadha. Bara baraan inni gooftaadha. Gooftaa kana qabda waan ta'eef akkuma buleessi keenya faarfataan Addisuu Waa'imaa jedhee faarse ansiin qaba womaan dhabu jedhee faarse. Atoo isa qabdu waan tokko hin taatu. Inni tiksee keeti, inni abbaa keeti, inni gooftaa keeti. Haaleluyyaa. Ansiin qaba afanii dada womaan dhabu. 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 Womaan dhabu qabda tumaan dhabu. Womaan dhabu jirta tumaan dhabu. Womaan dhabu si qaba womaan dhabu. Womaan dhabu abbaa komaan dhabu. Womaan dhabu qabda tumaan dhabu. Womaan dhabu jirta tumaan dhabu. Womaan dhabu si qaba womaan dhabu. Womaan dhabu abbaa komaan dhabu. Suutu si qabu maafan kaayoo koko dhuunfa bakkee lafa ona fakkaatu oomdii keekoo baraan dhuunfa. Ansiin qaba afanii dada womaan dhabu. 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 Womaan dhabu qabda tumaan dhabu. Womaan dhabu jirta tumaan dhabu. Womaan dhabu si qaba womaan dhabu. Womaan dhabu abbaa komaan dhabu. Womaan dhabu qabda tumaan dhabu. Womaan dhabu jirta tumaan dhabu. Womaan dhabu si qaba womaan dhabu. Womaan dhabu abbaa komaan dhabu. Uumeen kanaan dhunaa darbe jaalololii yeena eeggatu. Ergaan as gaa'eera ja'anoo akkamii koosana lafti nyaatu. Haala sagaalee baay'eedha adeemsa koo namni beeku
Laftiif samiin yoo raafame iddoo ba'eef sana hin hambaabu. Ansiin qaba afanii dada homaan nabu. 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 Homaan nabu qabda homaan nabu. Homaan nabu jirta homaan nabu. Homaan nabu si qaba homaan nabu. Homaan nabu abbaa homaan nabu. Homaan nabu qabda homaan nabu. Homaan nabu jirta homaan nabu. Homaan nabu si qaba homaan nabu. Homaan nabu abbaa homaan nabu. Amni baay'ee namoo kollee ammam yoo hammatee barri anaaf lakkinaaf eenyuu mallee ati humna kooti si amaana deessus kataatan taala sanyii fidda kooti qabeenya koota diinaaf fuula koo jalaa si wajjin jalqabe. Beka karako silai sanadame lechara na futama sigoder kako ati umna koti si amana desus katata mutala senyi fidda koti kabine kota diana fuda gojala si wajin jalkame beka karako silai sanadame lechara na futama sigoder kako oto ati jirtu 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 la fona rati bidire silenyatu. Oto ati jirtu, oto ati jirtu, oto ati jirtu, oto ati jirtu, oto ati jirtu bakkee onarratti allaatti leenyaatu. Guyyaarraa mata duree sagaleen waaqayyoo yookaan kitaabni qulqulluun waa'ee vaayirasii kooroonaa maal jedha kan jedhu irratti sagalee waaqayyoo waliin ilaalla. Because addunyaan irra waa'ee vaayirasii kooroonaa kanaan raafama guddaa keessa jirtu waan ta'eef sagalee waaqayyoo kitaaba qulqulluun maal jedha. COVID-19 yookaan immoo Corona Virus Disease 2019 dhukkubni jedhamu kuni ka'umsa isaa biyya China naannoo Wuhan godhate ergas immoo biyyoota Aasiyaa waliin gahee ergas Awurooppaatti ce'ee Ameerikaa kaabaaf kibbatti ce'ee gara Ooshiiniyaatti gabboo'ee Afrikaa waliin gahee ka'umsa isaa biyya tokko godhate amma addunyaa waliin gaheera. Namoota baay'ee faaleera, namoota baay'ee qabeera, beekaadha tun jedhin, wallaalaadha tun jedhin, barateera barateen jiru, doktora tun jedhin, saayintistiidha tun jedhin, hoogganaa biyyaa tun jedhin, bulchaa biyyaa tun jedhin, muummicha ministeeraa tun jedhin, pirezidaantiidha tun jedhin, mootiidha tun jedhin, rakkina guddaa addunyaa irratti fideera. Mana hundumaa seeneera, mana moototaas, mana beektotaas, mana abbootii qabeenyaas, mana hundumaa seenee addunyaa guutummaatti raaseera. Jireenya hawaasummaa jeeqeera, namoota baay'ee faaleera. Namoota baay'ee qabeera, namoota baay'ee immoo ajjeeseera. Jireenya hawaasummaa kan dinagdee, kan siyaasaaf kan kana fakkaatan miidheera. Namoota biiliyoonotaan lakkaaman manatti galcheera. Namoonni biiliyoonotaan lakkaaman mana isaaniitti galanii balbala cufatanii taa'isa jiran. Sochiin guutuun addunyaa gara dhaabatuutti deemaa jira. Bulchitoonni addunyaa waan qabanii waan gadhiisan dhabaniiru. Addunyaan bitaatti galeera. Erga akkas ta'e macaafa qulqulluun waa'ee vaayirasii kooroonaa kana maal jedha? Ergaa qaba.
yoo nuti dhiphannu kana sagalee waaqayyoo maal nuun jedha yoo nuti cinqii keessa seennu dhiphina keessa seennu yoo addunyaan dhiphattu kana sagaleen waaqayyoo maal jedha gabaabumatti vaayirasiin koronaa jedha sagalee waaqayyoo vaayirasiin koronaa bu'aa cubbuuti jedha dheekkamsa waaqayyooti jedha dheekkamsa waaqayyooti jedha seera Lewwotaa boqonnaa isaa 26 seera Lewwotaa boqonnaa isaa 26 lakkoofsa 14 amma 16 akkas jedha isin jedha anaaf dhaga'uu diddanii akka abboommii yookaan akka ajaja kana hundumaatti yoo hojjechuu dhaabattan akka ajaja ani isinii kenne kanaatti yoo hojjechuu dhaabattanidha seera kiyya yoo tuffattan jedha ana duratti waan qajeelaa ta'e yoo jibbitanidha akka abboommii yookaan ajaja kiyya hundumaatti hojjechuu yoo diddani seera kiyya hundumaa yoo cabsitani jedha ani immoo wanta kanatti aanee jiru isin irratti nan raawwadhaa'edha naasuu dhukkuba sombaa dhagna gubaa warra agartuu balleessan warra jireenya namaa gogsan dhukkuba kana balaa kana dha'icha kana isinitti nan ergaa'edha yoo ana dhaga'uu diddan akkasumas immoo seera keessa deebii boqonnaa isaa 27 akkasumas boqonnaa isaa 28 boqonnaa isaa 29 akkasumas immoo boqonnaa 30 irratti ifatti waaqayyo karaa Museetiin seera kennee jira anaaf dhaga'uu yoo diddanidha ajaja kiyya eeguu yoo diddan seera kiyya yoo diddan waan qajeelaa ta'e na duratti raawwachuu yoo diddan xuraa'ummaatti waan ciggaasisaatti yoo qabamtan jedha abaarsi isin dhagataa'edha dhukkubni qoricha hin qabne isin argataa'edha dhukkubni qoricha hin qabne ergaa Roomaa boqonnaa isaa 1 lakkoofsa 18 amma 32 kanuma jedha ergaa Roomaa boqonnaa isaa 1 18 amma 32 irrattis kanuma waaqayyo warra akka waaqummaa isaatti isa hin jaalanne isa hin kabajne isa hin waaqessine xuraa'ummaatti ejjat machiit sagaagalatti warra qabaman kana hin adabaa jedha adabbiin warra kana hin argataa jedha kanaaf egaa kitaabni qulqulluun keenya kakuu moofaattis kakuu haaraattis kakuu dullachattis kakuu haariyaattis kanuma nuun jedha warra sagalee waaqayyoo hin dhageenye abaarsi hin argataa'edha abaarsi kunoo dhukkubaan dhufe abaarsi kunoo dhukkuba qabatee dhaloota mancaasuudhaan dhufe jechuudha dhaloonni waaqayyo barbaaduu dhiise waa'ee waaqayyo dubbachuunii fi yaaduun booddee tafummaatti fakkaate xuraa'ummaadhaan kufe dhiiratu dhiira fuudhe dhalaatu dhalaa wajjin ciise dhalootatu manca'e cubbuutti qabame namni sodoomummaatu mirga argate mootummaa birattis waldaa kiristaanaa muraasa keessattis dhiira fuudhuun kun dhalaa fuudhuun kun xuraa'ummaan kun akka seeraaf heeraatiinis deeggarame biyyoota guddatan irraa ka'e biyyoota hin guddatinitti immoo faffaca'uu jalqabe doolaara isinii kenne jedhanii sossobanii xuraa'ummaa kanas duukaa fudhadhaa jechuu jalqaban yoo barbaadan immoo sodaachisanii fudhachiisuu jalqaban xuraa'ummaa kana babal'isuu jalqaban kana qofaa miti wal qoqqooduun wal ajjeesuutu baay'ate xuraa'ummaan kun addunyaa qabate addunyaan biyyoonni akka Yemen biyyoonni akka Sooriyaa biyyoonni akka Iraaq biyyoonni akka Afgaanistaan waraanarraa kan ka'e sabni biyyattiin diigameera Sooriyaan diigamuu jirti Yemen diigamuu jirti Afgaanistaan akkasuma Iraaq akkasuma guyyaa guyyaan namatu dhumata maaliif jennaan namni waaqayyo dhaga'uu dhiise namni warra beelote nyaachisaa warra dheebote obaasaa sagalee waaqayyo jedhu dhiise maal gochuutti deebi'e beektu wal ajjeesuutti qawwee bitatee wal ajjeesuutti taankii diriirsee xayyaaraan boombiidhaan kallattii adda addaatiin wal ajjeesuu wal balleessuutti adeeme waaqayyo immoo kana hundumaa argee hin gadde of tuulummaa namootaa argee xuraa'ummaa dhalootaa argee wal arrabsuu wal jibbuu wal qeequu sabummaadhaan naannummaadhaan gosummaadhaan wal qooduu sabaan atachi deeme saba abaluuti atachi deeme wal jibbuu waaqayyo kana hundumaa argee hin gadde waaqayyo kana hundumaa hin gadde waldaa kiristaanaas waaqayyo ergama guddaatti kennee ture saba waaqayyo wajjin akka araarsituuf saba kana waaqayyotti akka araarsituuf ergama guddaatti kennee ture gooftaan wangeela fayyinaa kan akka dubbattuuf ergaatti kennee ture waaqayyo waldaan kiristaanaa baay'een garuu bara kana wangeela dubbachuu dhiisanii saba dhumaa jiru kanatti immoo wangeela Kiristoos kana lallabuu dhiisanii saba waaqayyotti araarsuu dhiisanii walgahii baay'isan arnis walgahii borus walgahii iftaanis walgahii warra kaan immoo ijaarsa manaatti deeman mana ijaaruu meeshaa bituu saawundi siistemii bituu uffata bituu walgahiin hin barbaachisu jechaan jiru ijaarsi manaa hin barbaachisu jechaan jiru walgahiin xiqqaan gahaadha kadhachuu fi sagalee ummata kanatti geessuun barbaachisaadha malee guyyaa hundumaa wiixataa hamma jimaataatti walgahii taa'an hin jenne gooftaan walgahii taa'an hin jenne wangeela dubbadha wangeela labsaan hin jedhe malee walgahii taa'uudhaan lubbuu namaa fayyisuun hin danda'amu gabaabsii mareedhu ergas immoo wangeelatti bahe walgahiin keet wangeelaaf kan si kakaasu ta'uu qaba malee yeroo keessarraa fixee manatti kan si teessisu ta'uu hin qabu
ijaarsa manaa, ijaarsa waldaa, ijaarsa waan adda addaa irratti warri xiyyeeffatan isinis lubbuu dhaloota irratti xiyyeeffannaa kenna. Because Waaqayyo akkas jedha. Whom shall I send and who will go for us? Eenyunan ergadha jedha Isaayyaas boqonnaa 6 irratti. Eenyunan ergadha, eenyutu naaf deemaa jedha. Waaqayyo nama ergatu barbaada. Nama sagalee isaa qabatee deemu barbaada. Sabni achi jirus immoo eenyutu dhufee natti himaa jedha. Eenyutu dhugaa kana sagalee misiraachoo kana eenyutu natti himaa jedha. Waaqayyo eenyuun ergadhaa jedha. Sabichi immoo eenyutu natti fidaa jedha. Kanaafuu waldaan kiristaanaa ergamni ishee inni guddaan isa kana. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 amma 20 irratti akkuma ibsametti gara saba hundumaatti deema. Saba hundumaatti deema wangeela kana dubbadhaan hin jedhu Gooftaan. Kanaafuu ijaarsi investimentiin adda addaa lammaffaaf sadaffaa irratti dhufa. Tokkoffaan kaminuu wali kan hin dorgomne ajandaa waldaa kiristaanaa kaayoon ishee ergamni ishee mul'atin ishee guddaan wangeela. Warra amananii Gooftaa qaban Gooftaatti jabeessuu, Gooftaatti cimsuu, warra hin amannetti immoo wangeela kana lallabuudha. Warri kaan immoo tajaajiltoonni tokko tokko immoo tajaajiltoonni muraasa immoo qarshii sassaabbachuutti maqaa isaanii jaarrachuutti deeman. Zayitii gurgurachuutti dhiiga Kiristoosti jedhanii bishaan haayilaandii gurgurachuutti waan birrii 10 birrii 10,000tti gurgurachuu, carqii gurgurachuu, soogidda gurgurachuu, barbaree gurgurachuu, manaatti kadhatameera jedhanii gurgurachuu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 8 irratti akkuma ibsametti tola waan fudhattan san tola kennaa jedha sagalee Waaqayyo. Waan tola fudhattan san tola kennaa jedha. Waldaan kiristaanaa akkasitti jaati. Waaqayyo immoo kana hundumaa ilaalee hin gadde. Waaqayyo kana hundumaa ilaalee hin gadde. Ergas immoo kunoo seefiin kun dhufe. Kunoo dheekkamsi kun dhufe. Kunoo miidhamni kun dhufe. Kunoo abaarsi kun dhufe. Maal haa goonu reegaa? Koronaan dhufe. Dhaloota mancaase addunyaa waliin ga'e biyyoota 200 hundumaa addunyaa guutummaa biyya guddatteef hin guddanne guddachaa kan jirtus hundumaa rakkise. Dhukkubbii mataa addunyaa kanaa ta'e maal haa goonu ree? Maal jedheres waa'ee furmaata isaa sagalee Waaqayyo. Raaga Isaayyaas yookaan raajii Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti tole jettanii yoo ajajamtan jedha. Eebba nyaattu jedha. Yoo diddan garuu billaan yookaan cuubeen isin nyaataa jedha. Billaan isin nyaata yoo diddanidha. Amma kunoo billaan bifa koronaatiin dhufee dhaloota nyaachaa jira. Dhalooti didee jennaan xuraa'ummaatti ejjat sagaagalatti hammeennatti hannatti malaan maltummaatti qabamee jennaan kunoo bifa koronaatiin dhufee dhaloota mancaasaa jira. Dhaloonni mancaa jira. Dhaloonni mancaa jira. Dhalootatu du'aa jira. Kanaafuu tola jettanii yoo deebitanii immoo eebba nyaattan jechaa jira Waaqayyo. Gara Waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyo ammayyuu carraa nuuf kennaa jira jechuudha. Waan nu jaalatuuf akka nuti bannu waan hin barbaanneef. Yoo boqonnaa isaa 33 lakkoofsa 19 amma 29 irratti Waaqayyo waan nu jaalatuuf jedha. Inni nu deebisuu barbaade kana hundumaa godhaa jedha. Nu deebisuu barbaade. Namni deebi'uu dide seera Waaqayyo jibbe, karaa Waaqayyo jibbe, xuraa'ummaa jaallate, qulqullummaa jibbe. Waaqayyo garuu nu deebisuu barbaade kana godhaa jedha. Yeroo tokko jaarsa waldaa tokkotu waldaa duraan tajaajila ture. Baay'ee waldaa tajaajila Waaqayyoof of kennee saba Waaqayyoo tajaajila ture. Ergas immoo hojii hojjechuu jalqabee abbaa qabeenyaa ta'e. Qabeenya sana duukaa dhiisee bahe. Waldaa dhiise. Jaarsoliin immoo dhufanii isas haadha manaa isaas ijoollee isaas itti gorsan in dide in deebi'u jedhe. Waan biyya lafaa jaalatee dhiisee deeme. Ergasii jaarsoliin tajaajiltoonni waldaa waan godhan dhabanii itti dhiisan. Waaqayyo isa gargaar jedhanii itti dhiisan. Ergasii guyyaa keessaa immoo gaaf tokko bofni mucaasaa idde mucaa durbaa intala durbaasaa bofni iddeen booda anoo birrii qabaa jedhe. Anoo birrii qaba waan tokkoon dhabu mucaan koo waan tokkoon taatu jedhe. Intalti waan tokkoon taatu jedhe. Waan tokkoon teetu jedhe gara magaalaa geessee hospitaala guddaatti ilaalcha jedhee fide. Yoo fidu immoo baay'ee barfatee ture. Mucaan kee summiin bofa sanaa marziin bofa sanaa qaama ishee guutummaa qabateera. Qaama ishee guutummaa keessa seeneera marziin sun. Saatii 2 duwwaa qabdi du'uudhaaf jedhe. You are too late jedhaniin. Baay'ee turte agammaa isa turte jedhaniin. Saatii 2 duwwaa qabdi womaa godhuu hin dandeenyu jedhaniin. Doktoroon womaa godhuu hin dandeenyu. Beektonni womaa godhuu hin dandeenyu. Birriin isaa womaa godhuu hin dandeenyu. Saatii 2 duwwaa qabdi jedhaniin. Ergasii waan godhu dhabe garatti goru dhabe gara jaarsolii waldaa sanatti bilbile. Tajaajiltoota sanatti bilbile tajaajiltoota waldaa kiristaanaatti. Maaloo tokko 2 3 jedhee hunduma isaa itti hime. Rakkina mucaan isaa keessa jirtus itti hime. Isaanis immoo maaloo ammumaan dhufna jedhaniin gara manaa deeman. Ergasii immoo Waaqayyo takki si deebisuudhaaf akkas godhe ta'a. Waaqayyo si deebisuudhaaf akkas godhe ta'a maaltu beeka. Amma mee carraa kanatti fayyadamii deebi. Si gorsinee dadhabne. Amma Waaqayyo carraa si kenneera ammayyuu. Mucaa kanaaf jedhi, ofii keetiif jedhi, mana kanaaf jedhi gara Waaqayyo deebii jedhani. Deebii gara Waaqa araaraan deebii. Maatiin kunillee haa deebi'u si duukaa. Si faana maatiin kunillee deebi'aa fayyuu jedhani. Dhugaa annan deebi'aa jedhe. Balleesseera yakkeera Waaqa kiyya jedhee Waaqa araarfate.
jilbiiffatee fuula Waaqayyoo duratti kufe Waaqayyoo araarfate Waaqayyoo kadhate gara Waaqayyootti immoo deebi'e gara Waaqayyootti deebi'e Waaqayyoo araarfate ergas immoo tajaajila waldaa akkas jedhee kadhachuu jalqabe because saatii mucaan sun duuf jettu akka doktoroonni jedhanis gabaabbachaa dhufe daqiiqaa muraasatu hafe daqiiqaa muraasa keessatti erga maatiin sun hundumtuu araara galee gara Waaqayyootti deebi'e booda tajaajilaan tokko akkas jedhe kaasee harkasaa gara Waaqayyootti Waaqayyoo jedhe isa nuti gorsinee dubbannee dadhabne kan ati immoo maatii kana waan jaalattuuf karaa bofa kanaatiin gara kee waan deebisteef galatoom amma hojiin bofaa raawwatee jira amma dhimmi isaa xumuramee jira Waaqayyo daa'ima kana fayyis marziin kamuyyuu summiin kamuu qaama ishee keessaa haxaamee haa ba'u jedhee kadhate daqiiqaa sana keessatti mucaan sun intalti durbaa maqaa Yesuus Kiristoos irratti kadhatamnaan maqaa Yesuus Kiristoos irratti waamnaan fayyitee kaatee dhaabatte gooftaan Yesuus isee fayyise Waaqi karaa bofa saniitiin maatii san fayyise amma Waaqayyo koronaan kun nutti dhufeera karaa koronaa kanaan akka gara Waaqayyo deebinu carraan nuuf kennameera waldaan kiristaanaa wangeela fayyinaa kana labsuu qabdi labsaa jirra kunoo labsaa jirti ammayyuu cimsinee immoo itti fufuu qabna carraan kenname kun immoo guyyaa dhumatu jira kanaafu tole jettanii yoo ajajamtan eebba nyaattu nun jedha abbaa kee akkasiin jedha haadha kee akkasiin jedha obboleessi kee obboleettii kee akkasiin jedha yoo tole jette eebba nyaattasiin jedha akkasuma immoo seera ba'uu boqonnaa isaa 15 lakkoofsa 26 irratti seera ba'uu yookaan Zatsa'at boqonnaa isaa 15 lakkoofsa 26 irratti akkas jedha sagalee ana gooftaa kee isa sitti dubbatu dhugumaan yoo dhaggeeffatteedha sagalee ana gooftaan kee sitti dubbatu yoo dhaggeeffatte wanta ana duratti qajeelaa ta'e yoo goote abboommii yookaan ajaja kiyya dhageette seera kiyya hundumaas yoo eegde dhukkuba ani warra Gibxiitti fide hundumaa keessaa tokkollee sitti hin fiduudha warra Gibxi warra Waaqayyoon beenne dhukkubni isaan argate sin argatu dhukkuba kana sitti hin fiduudha ani Waaqi keeti fayyisaa keetiidha haleluuyaa ani Waaqayyo fayyisaa keeti jedha Jehovah Rapha jedhu warri Hebru the Lord who heals the Lord our healer fayyisaa keenya gooftaa keenya kanaafuu fira kiyya furmaanni sirriiniif inni dhugaan isa kana harka keenya akka ogeessotni fayyaa jedhan sana harka keenya saamunaaf bishaaniin dhiqannee araaraaf immoo gara Waaqayyootti ol diriirfachuun murteessaadha seera Waaqayyoo eegachuun ajaja isaa abboommii isaa eeguun sagalee isaa dhaggeeffachuun murteessaadha furmaatni inni guddaan isa kana yoo kana goote koronaan sin argatuudha yoo seera kiyya eegde yoo sagalee kiyya dhageette ana duratti waan qajeelaa yoo goote xuraa'ummaa cubbuu waan ciggaasisaa ta'e hundumaa yoo jibbite waan qajeelaa ana duratti immoo yoo goote ani fayyisaa keetiidha yoo dhukkubi si qabeyyuu sin qabunni nu atos si qabeyyuu an fayyisaa keetiidha an Waaqni kee fayyisaa keeti Jehovah Rapha kana gafurmaatni isaa Waaqayyoof galanna ta'u akkasuma immoo itti fufee seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa isaa 7 macaafa yookaan kitaaba seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa isaa 7 lakkoofsa 13 hanga 14 irratti akkas jedha macaafa seenaa baraa yookaan immoo kitaaba seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa isaa 7 lakkoofsa 13 hanga 14 irratti akkas jedha bokkaan badeedha hongeen yoo ta'e caamni yoo ta'e bokkeen yoo badee jedha awwaannisni midhaan yoo fixee jedha yoo awwaannisni dhufee midhaan fixe sadaffaa immoo dha'ichi yookaan dhukkubni qoricha hin qabne yoo dhufe jedha tokkoffaa maan jedhee bokkeen yoo dhabame bokkaan yoo bade caamni yoo ta'e kana biyya keenya irratti argaa jirra lammaffaa awwaannisni yoo dhufee midhaan fixe jedha awwaannisni gaam Itoophiyaa kaabaaf kibba bahaaf lixa Oromiyaa iddoo adda addaa waliin gaheera dhiyeenya kana gara magaalaa Harar baha Itoophiyaatti deemee baha Oromiyaatti deemee tajaajilaaf atoo deemnu karaa irratti awwaannisni dhufee makiinaa keenya marsi akkatti deemu dhabe konkolaataan bosona kana qabateera midhaan qabateera ummatni lafa sana akkatti jiru baay'ee na gaddisiise miidhama guddaa keessa jira awwaannisni midhaan mancaaseera awwaannisni muka tonafin baala isaarraa fixeera marga fixeera midhaan mancaaseera as Itoophiyaa keessatti kun egaa Harar qofaa miti gara kibba Oromiyaa deema lixa Oromiyaa deema baha kaaba giddu galeessa deema Itoophiyaa naannoo adda addaa deema akkasumas immoo biyyoota Afrikaa bahaa naannoo adda addaa deema awwaannisni dhaloota mancaasaa jira lammaffaan isa kana hongeen yoo dhufe caamni yoo dhufe bokkaan yoo bade tokkoffaa lammaffaa awwaannisni yoo dhufe awwaannisni kun midhaan keessan yoo mancaase sadaffarratti immoo dha'ichi yookaan dhukkubni qoricha hin qabne yoo dhufe jedha dhukkubni maal hin qabne qoricha hin qabne yoo dhufe jedha dhukkubni kun yoo dhufe maarree furmaata lakkoofsa 14 irratti ibsamee jira
maal jedha sabni maqaa kiyyaan waamaman jedha sabni maqaa kiyyaan waamame karaa hamaarraa deebi'ee tokko of gad deebisee lama yoo kadhate jedha sadi waan sadi dubbata sabni maqaa kiyyaan waamame saba waaqayyo warri taatan kiristaanota warri jedhamtan dhiiga kiristoosii warri bitamtan saba maqaa isaatiin waamamtan isin karaa hamaarraa yoo deebite jedha tokko of gad deebiste lama yoo na kadhatteedha sadi maal jedha gooftaan yoo sana ani isaan nan dhaga'aadha haleluuyaa ani isaan hin dhagi'a cubbuu isaanii isaaniif hin dhiisa biyya isaanillee hin fayyisaa jedha waan sadiin nu godha waaqe maal jedhee ani isaan hin dhagi'a jedha kanaafuu gaheen keenya saba waaqayyoo kan taane maqaa isaatiin kan waamamne wanti nuti godhuu qabnu waa sadi tokko karaa hamaarraa deebi'u xuraa'ummaarraa deebi'u malaammaltummaarraa deebi'u hammeenyaarraa deebi'uudha tokkoffaan lammaffaan of tuulummaa dhiisuudhaan of gad deebisuudha of tuulummaa dhiisaa እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 rakkana jedha waaqayyo warra of tuulan injibba warra of gad deebisan garuu ayyaana kennaafi jedha kanaaf of tuulummaa dhiisaa jedha ergasii kadhadhaa jedha karaa hamaarraa deebi'aa of gad deebisaa kadhadhaa yoo kana gootanii jedha waaqi akkas nuun jedhe kadhannaa keessan isinii dhagi'aa nuun jedhe haleluuyaa waaqi kadhannaa keenya nuuf dhagi'a yoo kana goone lammaffaa cubbuu keenya nuuf dhiisadha lammaffaa irratti sadaffaa irratti immoo biyya keenyas in fayyisa haleluuyaa kanaafuu furmaanni abaluu biraa miti kan jiru anaaf si bira jira yoo aniifati kadhanne yoo aniifati of gad deebisne yoo karaa hamaarraa deebine fuula waaqaa barbaanne waaqi kadhaa keenya nuuf dhaga'ee haleluuyaa waaqa kadhaa nuuf dhaga'uu qabna nuti akka warra kaanii miti hin dhaga'a dhaga'ee biddaan deebisa cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisa dhiigi ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos jedha tokkoffaa Yohannis boqonnaa 1:7 irratti cubbuu hundumaa keessaa nama qulqulleessaa dhiigeenyo dhiigi Yesuus Kiristoos cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisee nu qulqulleessee ergasii biyya keenya fayyisaadha haleluuyaa biyya keenya fayyisa kanaafuu ergaan nuti dubbannu isa kana waaqayyo biyya keenya fayyisa waaqayyo saba keenya fayyisa kanaafuu furmaati isaa isa kana jechuudha harka saamunaan yoo dhiqannu xurii yookaan balfa harka keenyarraa qulqulleessina garummoo saamonni cubbuu keenya keessaa nu qulqulleessuu hin danda'u cubbuu keenya keessaa nu qulqulleessuu kan danda'u Yesuus Kiristoos jedhama dhiiga isaatiin qiraaniyoo golgoota irratti kan jigseen nu qulqulleessa haleluuyaa kanaafuu dhiiga Yesuusin dhiqachuun of qulqulleessuu murteessaadha harka keenya saamunaan dhiqannee gara waaqayyootti ol qabanna araara gaafanna waaqayyo immoo nutti araarama nuuf araarama saba kanaaf araarama kadhata keenya dhaga'ee biyya keenya sin fayyisa rakkina amma keessa jiru kana keessatti mootummaan labsii yeroo hatattamaa yoo labsu waldaan kiristaanaa aniifati immoo kadhannaa yeroo hatattamaa labsina kadhannaa yeroo hatattamaa labsine hin kadhanna kana gochaa jirti har'a waldaan kiristaanaa protestaantii evangelicals warri jedhaman akkasumas immoo warri kaatolikii warri ortodoksii hundumtuu amantaa isaatiin kana labsaa jira kadhannaan immoo maqaa gooftaa Yesuusin argama afura qulqulluu keessa jiraanne gara waaqayyo abbaatti yoo ta'e deebii sirrii argata kadhannaan maqaa Yesuusin hin godhamin deebiin qabu aniifati garuu furmaata qabna gooftaan Yesuus Kiristoos nama furmaataa godhii lafa kanarra nu kaa'eera kanaafuu furmaanni isaa maalidha of gad deebisanii karaa hamaarraa deebi'anii kadhachuudha mee amma daqiiqaa muraasa fudhannee hin kadhanna waaqa ka cubbuu keenya nuuf araaramu saba kanaaf akka araaramu addunyaa akka yaadatu Itoophiyaa akka yaadatu Afrikaa akka yaadatu Awurooppaa akka yaadatu Ameerikaa kaabaaf kibbaa akka yaadatu Eeshiyaa akka yaadatu Ooshiiniyaa akka yaadatu addunyaa guutuu akka yaadatu amma waaqayyoon kadhanna waaqa kadhannaa waaqi immoo kadhannaa keenya dhaga'ee biyya keenya immoo hin fayyisa haleluuyaa mee yaada kadhannaa keessa seenaa hundi keessanu bakka jirtanutti miidiyaa akka jedhu dhiisaa gara sagalee waaqaatti deebina amma haalli jiru nama sodaachisa nama dhiphisa amma dhiphachuu miti furmaatisa gara abbaa dhugaatti dhiphina kana kanurraa kaasuu danda'u furmaata kanuuf kennuu danda'utti iyyachuudha gara isaa boo'uudha waaqatti iyyachuudha yoo gara isaa boonne immoo waaqee kadhaa keenya iyya keenya nuuf dhagi'a. Ani wanta akkasii kadhadhaa sirra barbaadadha abbaa kiyyaa bara jiruuti yaa mana kee keessa kaalee wajji kiyyaa ani waan kanatti kadhadhaa kadhaati yaa naadagee abbaa biraa dibiyee daddu hin qabu kadhaanaa ani waan kanatti kadhadhaa kadhaati yaa naadagee
Abba biradi biya daddu hin qabu gada nanayi gada nanayi gada waka kiya nanayi gada nadage gada nanayi gada waka kiya nanayi gada Yesusi nanayi gada nadage gada Nam lafa qabu torbaatama guddatu saddeettama leeyidi kootana jedhe ani hidha bidhaala kanneedhuma haga mootummaa tegewutti qofiitiyyaa hananneesine tabara bacaa elaaye elootiyyaa naminyaatini haga mootummaa tegewutti qofiitiyyaa hananneesine Tabara baca elai elotiya na minyadini Anada kabidafi Nani sinkofi Imbeta hagakiya Anani sinkofi diya Anada kabidafi Nani sinkofi Imbeta hagakiya Anani sinkofi diya Nana igada Nana igada Waka kiya nanayi gada nadage gada nanayi gada waka kiya nanayi gada Yesusi nanayi gada nadage gada nanayi gofta nanayi gofta Nanae gofta nanae Lati hunna ufate fambanate ife jabe fate Takullo tabachanyate mi efate ti afambanate Nama jaba sonso mi yugada fate matahate Adalle sinsanumana tipniside wakanadate Nama jaba sonso mi yugada fate matahate Adalle sinsanumana tipniside wakanadate Harkana kabe dafi anada kabe Nati siga fukuluta tekesa me ahafu Harkana kabe dafi anada kabe Nati siga fukuluta tekesa me ahafu Nana igada nana igada Waka kiya nana igada nadage igada Nana igada Waka kiya nana igada Yesusi nana igada nadage igada Bidire nikiya vanote jalatu Aga isinate tu maganeti yake nadasi iti Anna badadabam umamba uko vitia Kala fasa maigute sirrana rufu gargatikia Anna badadabam umamba uko vitia Kala fasa maigute sirrana rufu gargatikia Abba biran kabu hadafe anada kabu certificate nera ana nisisi hedate Abba biran kabu
Hallelujah. Hin kadhanna. Waaqayyo abbaa namni kamiyyuu yoo dhukkubsate akka kadhatu sagaleen dubbii kee ni dubbata. Nutis kun amma qormaata cimaa humna beektotaatiin ol kan ta'e addunyaa guutuu kan raase keessa seennee jirra. Gara kee dhiyaanna fuula kee barbaanna abbaa keenya. Waaqayyo sababa dhukkuba COVID-19 yookaan vaayirasii koronaa kanaan addunyaan guutuun sodaa guddaa keessa seenee jira. Namoonni baay'een vaayirasichaan qabamaniiru. Baay'een immoo du'aniiru. Dhukkubichi immoo saffisa guddaadhaan tatamsa'aa jira. Humnaa fi to'annaa namaatiin ol ta'ee jira waan ta'eef si kadhanna harka keenya araaraa nuuf diriirsi abbaa keenya. Cubbuu keenyaaf balleessaa irra daddarbaa keenya hundumaa nuuf dhiisi abbaa keenya. Dhiiga ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu yaadadhu abbaa keenya. Itoophiyaa yaadadhu, Afrikaa yaadadhu, Awurooppaa yaadadhu, Ameerikaa kaabaaf kibbaa yaadadhu, Eeshiyaa yaadadhu, Ooshiiniyaa yaadadhu. Baay'een dhumaa jira. Dhalootatu mancaa jira. Waaqayyo nu yaadadhu. Waaqa araaraaf jaalalaan guutu. Dhukkuba hamaa kanaaf dabarsitee nun kenninsi kadhanna. Gara kee yoo kadhannu kadhata keenya nuuf dhaga'uun jaalala kee nuuf haa ta'u. Sagalee kee nuuf ergitee nu fayyisuun rakkina keenya keessaa nu baasuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Abbaa dabarsitee nun kennin. Abbaa kee amma dhaga'aa jiru dabarsitee hin kennin. Haadha kee akka dhaga'aa jirtu dabarsitee hin kennin. Obboleessa kee akka dhaga'aa jiru dabarsitee hin kennin. Obboleettii kee akka dhaga'aa jirtu dabarsitee hin kennin. Uummata kana Waaqa dabarsitee hin kennin. Saba kee kolbaa ta'etti dabarsitee Waaqayyo ati hin kennin. Dhukkuba kana maqaa Yesuusiin abbaa nurra dabarsi. Gooftaa nurra dabarsi. Abbaa si kadhannaa nurra dabarsi. Gooftaa saba kanarra dabarsi. Harka araaraa kee nurra diriirsi. Harka araaraa kee abbaa nurra diriirsi. Gooftaa si kadhannaa. Hafuura kee qulqulluu ergitee lubbuu fooniif hafuura keenya jajjabeessuun jaalala keeti haa ta'u. Qulqulluu abbaa keenya kennaa hundumaa caalu kan wal dorgommii hin qabne ilma kee gooftaa Yesuus nuuf ergitee jirta. Gatii inni nuuf kaffaleen fayyinaaf boqonnaa akka argannuuf immoo ati nu gargaari. Maqaa Yesuusiin abbaa nu gargaari. Gadda gara gammachuutti boo'icha gara kolfaatti deebisuu kan dandeessu Waaqayyo abbaa keenya yeroo rakkinaa kanatti sitti amannee rakkina kana darbuu akka dandeenyu ayyaana keetiin nu gargaari. Dhukkuba COVID-19 yookaan vaayirasii koronaa kanaan namoota qabaman hundumaa Waaqayyo nuuf fayyisi. Maatiin fi firri duraa miidhame gadda keessa kan jiran immoo sagalee fi hafuura keetiin Waaqayyo jajjabeessi. Warra gadda keessa jiranuuf sagalee ergi hafuura keetiin jajjabeessi. Nummoo dhiiga ilma kee gooftaa Yesuusiin abbaa nu dhoksi. Bobaa kee jalatti nu qabadhu. Kan amma raadiyoodhaan dhaggeeffachaa jiru miimooriidhaan karaa sooshaal miidiyaatiin karaa adda addaatiin dhaggeeffachaa kan jiru maqaa Yesuusiin harka kee keessatti isa dhoksi. Bobaa kee jalatti isa qabadhu. Rakkinaaf dhiphina kana hundumaa booda jireenyaatti nuuf qopheessite akka argannuuf hamma dhumaatti karaa isa dhugaatti nu qajeelchi. Warra karaa jireenya isa dhugaa kana osoo hin beekin dukkana keessa jiran keessaa gara ifaatti isaan fidi. Karaa dhugaa fi jireenya kan ta'e gooftaa Yesuusitti agarsiisi. Hafuura qulqulluudhaan isaan cimsiisaan guuti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa nu jaalatteetiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Egaa Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqayyo inni beekaadha. Waaqayyo inni danda'aadha. Waaqayyo inni hundumaa danda'a maqaan isaa Elshaadaayidha. Waaqayyo inni gooftaadha maqaan isaa Adonaayidha. Waaqayyo maqaan isaa Tikseedha maqaan isaa Jehoovaa Rohiidha. Waaqayyo maqaan isaa Jehoovaa Shaloom Waaqa abbaa nagaati. Waaqayyo maqaan isaa qopheessee jiraachisuu kan beeku maqaan isaa Jehoovaa Rohii jedhama. Waaqayyo maqaan isaa Jehoovaanis armaa moo'ichaa keenya. Waaqayyo maqaan isaa Jehoovaa Raafaa. Waaqayyo maqaan isaa Fayyisaadha. Waaqayyo kana qabattee gooftaa kana qabattee hin sodaatin abbaa kee. Obboleessa kee atillee hin sodaatin. Waaqayyo haala jirtu hundumaa keessatti si gargaara. Hamma dhumaatti immoo harka kee si qabata. Inni beekaadha. Dhuma irratti gaa amantootni dhaggeeffattoonni amma sagantaa reediyoo kana dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu garaan keessan hin raafamin. Waaqayyotti amanaa. Gooftaa immoo dhaga'a. Maan jedhani wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 14 lakkoofsa 1 irratti garaan keessan hin raafaminidha gooftaan Yesuus. Maaliif ergamoonni garaan isaanii raafamee ture? Maaliif raafame yoo jettan boqonnaa 13ffaa keessatti ibsamee jira. Maaliif akka garaan isaanii raafame? Gooftaan annan deemaa jennaan kana sodaataniiru. Guutummaatti waan dhiisee deemutti fakkaate. Ergasii ammas immoo isin keessaa tokko dabarsee na kennaa jedheen. Kana immoo dhaga'anii baay'ee sodaatan caalaatti baay'ee cinqaman. Ergasii isin keessaa ammayyuu ni tokko si'a 3 nama mormataa jedheen. Ergasii baay'ee sodaatan eenyutu isa mormaa?
eenyutu dabarseessa kenna innoo nu dhiisee deemaara eenyu biratti hafna qofaa keenyatti hafne ajjechaan hin dhufa qabamuun hin dhufa hidhamuun hin dhufa kanarraa kan ka'e baay'ee cinqamanii baay'ee dhiphatanii turanii bartoonni gooftaan garuu akkas jedheen garaan keessan irraafamin jedheen garummoo waan tokko godhaa jedheen waaqayyo dhaga'a jedheen waaqayyo dhaga'a anatti amana jedheen waaqayyo dhaga'a waaqayyotti amana amantii keessaa waaqa tolfadha amantii keessaa waaqayyotti tolfadha anatti amana isaaniin jedhe kanaafuu kana booda wanti nuti gochuu qabnu koronaan kan nutti dhufe baay'ina xurii harka keenyaatiin osoo hin ta'in baay'ina cubbuu keenyaatiin kanaafuu kana boodas rakkina kana darbuudhaaf wanti nuti gochuu qabnu wanti lama baay'ee murteessaadha tokkoffaan waaqayyo dhaga'uudha waaqayyo dhaga'u yoo jennu waaqayyo sagalee isaa keessatti dubbatee jira isin warri cubbuun keessan isinitti ulfaateedha ba'aan keessan warra isinitti ulfaatee jedhe wangeela Maatiyos 11:28 irratti gara kiyya koottaa gara kiyya koottaa gooftaan dhiigni isaa cubbuu hundumaa keessa nama qulqulleessaa jechuudha tokkoffaa Yohannis boqonnaa isaa 1:7 irratti namoonni amma karaa raadiyoo kanaan dhaggeeffatan warri gooftaa Yesuus Kiristoositti amantanii hin beekne gooftaa Yesuus kan gooftaa keessan hin taasisne carraa isinii kenneera waaqayyo arra amma amanuu qabdu satti maaliif jennaan booda waan ta'uun beektan daqiiqaa muraasa booda waan taatan hin beektan maaliif jennaan arra kun addunyaa irratti namootni kumaatamaan dhumaa jiru sababa dhukkuba koronaatiin sababa HIVtiin sababa kaanserii adda addaatiin sababa balaa konkolaataatiif balaa adda addaatiin kan kee jireenya harka waaqaa keessa jira yoom akka duutu yoom akka deemtu hin beektu sagalee waaqayyo ergaa roomaa boqonnaa isaa 3 lakkoofsa 23 irratti hundumtuu cubbuu jeeraa ulfini waaqayyo irraa irrateera ergas immoo tokkoffaa Yohannis boqonnaa isaa 1:7 irratti furmaanni cubbuu immoo jira dhiiga Yesuus Kiristoos jedha kanaafuu gara Kiristoositti kootu inni si waamaa jira furmaanni isaa inni guddaan isa kana jechuudha inni guddaan maaliif jennaan of eeggannaan akkuma jirutti ta'e waaqayyoof bakka kennuun cubbuu keenya dhiiga isaatiin of qulqulleessuun barbaachisaadha namni amma sagantaa kana ilaalaa jiru daqiiqaa muraasa booda waan taatuun beektu yoo duuti eessa deemta kanaaf osoo lubbuun jirtu carraa kanatti immoo fayyadame harka dhiqachuun barbaachisaadha harka dhiqatte sana immoo gara waaqayyootti ol kaastee qalbii kee geeddarachuun gara waaqayyootti ol kaastee araarfachuun barbaachisaadha harka dhiqatte sana gara waaqayyootti yoo ol kaaste malee harka dhiqachuu qulqulleeffachuu qofaan hin darbitu harka dhiqachuu fi qulqullina eeggachuu qofaan osoo darbama ta'e maaliif warri nu caalaa qulqullina harkaa kan nyaataa kan naannoo eegatan warri adiin akkasitti du'an gooftaan Yesuus madaa'uu isaatiin fayyina nuuf argamsiiseera Isaayyaas boqonnaa isaa 53 lakkoofsa 4-5 irratti kana dubbata amma kunoo gara boqonnaatti nu waamaa jira Maatiyos 11:28 irratti kana dubbata gooftaan amaatii Phexros dhagna gubaadhaan dhukkubsattee ciisaa turte harka isaatiin qabee fayyise gooftaan dhukkubsattoota hundumaa jedha hunduma isaanii sagalee tokkoon fayyisee jedha Maatiyos boqonnaa isaa 8 lakkoofsa 14-17 irratti harrayyuu gooftaan Yesuus kaanuma harrayyuu teessoo isaarra jira kaleessas har'as bara baraan hin jirjiramne hin jirjiramus hin jirjiramu waaqa bara baraati anuun baadha jedha ba'a namaati fidadhu koyiko uutee garuma saati siiqa dhufe hibbooki akka tasaati fidadhu koy gara isaa rakkina keeti ba'aa keeti cubbuu keeti inni immoo dhufee sirraa kaasa haleluuyaa Ibroota boqonnaa isaa 13 lakkoofsa 8 irratti har'as boris gooftaan inni kaanuma har'as kaleessas fayyisaa ture har'as fayyisaadha bara baraan fayyisaadha kaleessas gooftaadha har'as gooftaadha bara baraan gooftaadha har'as oolchaadha kaleessas borus bara baraan inni oolchaadha maqaansa kanaaf gooftaa Yesuusitti amanaa gooftaanaaf ta'i jedhin nama dhaggeeffachaa jirtu fayyisaanaaf ta'i jedhin abbaa kiyya sitti amanuu barbaada jedhin sitti amanuu barbaada namoonni amma sagantaa reediyoo kana dhaggeeffachaa jirtan gara gooftaa kana dhufuu barbaada isatti amanuu barbaada kan jettan carraa kanatti fayyadama amantaan kan dhuunfaate abbaan koo haati koo achi keessa jiru as keessa jiru dhiisisaan waaqi karaa keetiin maatii keelle fayyisa carraa kana waaqayyo siif kenneera sagantaa reediyoo kana dhageesseerta karaa miimooriitiin dhageesseerta karaa reediyootiin dhageesseerta waaqi carraa kana kan siif kenneef akka ati fayyitee dhaloota fayyistuuf akka du'a jalaa baatuuf akka si'ool jalaa ibidda bara bara gahaannama sana jala akka baatuuf waaqayyo mootummaa isaatti immoo si waamaa jira carraa siif kenneera birrii horii warqii daayimandii sirraan barbaadu inni akka waaqa tolfamaa warra sanaa miti waaqayyo inni hundumaa harkaa qaba hundumtuu kan isaati waan tokko sirraa barbaada ofii kee irratti akka labsituuf amma gara isaa murteeffattee akka dhuftuuf onnee kee garaa kee akka isaaf kennituuf obboleessa kiyyaa obboleetti kiyyaa abbaa kiyyaa haadha kiyyaa. Karaaf dhugaanii
jiruu fi jireenya karaan gara jireenya deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni karaan gara jannataa deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni Chakas sobaaf dhugaa ilaalita dabasi boringa bitaa jireenya irratti qoosin si waama jira kootu gara Yesuus boringa bitaa jireenya irratti qoosin si waama jira kootu gara Yesuus biyya lafaan tuntun sobde dansa fakkaatti Arda nagaa fakkaate boori diina sitaati qaroomedhu maale gowwaan ta'ini yaada garii siif qaba kee tabbaanii biyya lafaan tuntun sobde dansa fakkaatti arda nagaa fakkaate boori diina sitaati qaroomedhu maale gowwaan ta'ini yaada dansaa siif qaba kee tabbaanii karaaf dhugaanii jiruu fi jireenya karaan gara jireenya deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni karaan gara jannataa deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni Nami isaatti dhugeeffate marti jireenya baraka qabatuufi maale akka namni tokko hin banneef tarsee kennee waaqilma fi du'aafi maale akka namni tokko hin banneef tarsee kennee waaqilma fi du'aafi Silleef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkattiin kennaanne haalli sitti hammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinaadha beellamaan baay'eesi silleef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkattiin kennaanne haalli sitti hammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinaadha beellamaan baay'eesi kootu garasaa kootu lubbuun tenduutu 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 koota garasaa koota isi waamaa jira goofta koota garasaa koota isi waamaa jira goofta koota garasaa koota isi waamaa jira goofta Kanaafuu kan nama murteeffatte akkas jedhina waliin waaqa kana kadhadhu harka kee gara waaqaatti kaasi ija kee dunuunfadhu ila teeti dunuunfadhu gara waaqa akkas jedhi kadhadhu ana faana akkas jedhi ana duukaa akkas jedhi
waaqayyo abbaa waan na jaalattee ilma kee gooftaa Yesuus naaf kenniteef galatoo si galateeffadhaa ulfaadhu jaalala caaluun waan na jaalatteef ulfaadhu gooftaa Yesuus jaalala caaluun na jaalattee du'a fannootiin jaalala kee waan na ibsiteef waan na duuteef ba'aa kiyya baattee cubbuu kiyya baattee fannoo irratti waan rarraateef bakka kiyya buutee abaaramaa waan taateef bakka kiyya buutee cubbamaa waan taateef si galateeffadhaa dhiiga keetiin cubbuu kiyya manarraa qulqulleessi balleessaa kiyya hundumaa waaqayyo naaf araarami dhiiga keetiin balleessaa kiyya hundumaa keessaa irra daddarbaa kiyya hundumaa keessaa cubbuu kiyya hundumaa keessaa ati na qulqulleessi si kadhadhaa na qulqulleessi si kadhadhaa na qulqulleessi maqaa kiyya galmee jireenya bara baraa irratti naaf galmeessi maqaa kiyya galmee jiruuf jireenyaa irratti naaf barreessi guyyaa har'aati jalqabe sitti amana gooftaa kiyyaati sitti amana fayyisaa kiyyaati sitti amana anduukaa bu'aa keeti faana keeti deema si hordofadha yeroo hundumaa hamma dhumaatti si qabadhee akka jiraachuu danda'uuf akka si waliin jiraachuu danda'uuf akka amantii kanatti cimee hamma dhumaatti deemuu danda'uuf hafuura qulqulluudhaan na jabeessi hojii seexanaa hundumaa jireenya kiyyarraa diigi abaarsa hundumaa jireenya kiyyarraa cabsi yoo kana jettee galgala har'aati jalqabde yeroo kanarraa jalqabde daqiiqaa kanarraa jalqabde waaqii abaarsa kamiyyuu sirraa cabseera hojii seexanaa kamiyyuu maqaa Yesuusin sirraa diigeera ati gara ijoollee mootummaa waaqayyootti dabalamtee jirta gara maatii waaqayyootti dabalamtee jirta iddoo jirtutti jabaadhu gara waldaa kiristaanaa abbaa ilma afur qulqulluutti amanan wangeela dhugaa barsiisan deemi isaan waliin waaqa kana waaqeffadhu barumsas baradhu tajaajila caaluuf immoo of qopheessi waaqi bara baraan si eebbisu amantii keetti immoo cimi warri immoo amantanii karaa waaqayyootti jirtan immoo tajaajiltoon kiristaanotni hundi keessanuu waaqi akkas isiniin jedha jabaadhaa karaa keessanitti jabaadhaa hirraafaminaa garaan keessan hirraafamin jabaadhaa hunduma keessaninu kan jedhu barbaadu isa kana waan lama isiniin jedhee jalqabe duraan tokkoffaan waaqa dhaga'uudha lammaffaan immoo dubbadhee isiniif fixa lammaffaa irratti immoo erga waaqa dhaga'uun barbaachisaadha isa guddaadha erga ta'e inni lammaffaan immoo ogeessotaa fi bulchitoota biyyaa dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha ogeessota fayyaa dhaga'a bulchitoota biyyaa dhaga'a gorsa didduu akka hin taane gorsaaf akeekkachiisa isaan nuuf kennan dhaga'uudhaan hojiirra oolchuun barbaachisaadha dhiisaa waan nun jedhan dhiisuu qabna godhaa waan nun jedhan godhuu qabna harka keenya yeroo yeroon saamunaaf bishaaniin dhiqachuu walirraa fagaachuu harka hin qulqullaa'iniin ija afaanii fi funyaan tuquu dhiisuu bakka namni baay'atu dhaquurra of qusachuu fi kan kana fakkaatan gorsa isaanii kana fudhannee hojiirra oolchuu qabna of eeggannaan nu barbaachisa amantiif of eeggannaan walitti hin bu'u amantiidhaaf of eeggannaan walitti hin bu'u kanaafuu waaqi guyyaa har'aa isa kana nuun jedha gorsa isaanii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha because dhukkubni kun yeroo gabaabaa keessatti addunyaa waliin gaheera mana moototaa seeneera mana pirezidaantotaa muummicha ministeerotaa seeneera baay'ee isaanii raasee jira baay'ee isaanii miidhee jira dubbiin beekaa dhibdee wallaalaa mataa dhiitessiti akkuma jedhu mammaaksi dubbiin biyyoota guddatan kana dhibde Afrikaa biyyoota hiyyeeyyii akkasimoo akkam godhuuf jirtire kanaafuu dubbiin isaan dhibde caalaatti nu miidhuun isheenaaf yoo waaqayyo nu gargaare mare kanaafuu of eeggachuun gorsa fudhachuudhaan hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaadha koronaan sanyii gosa bifa umrii sadarkaa barnoota waan akkasii kamuu addan baasu doktora taate moo nama barate taate moo nama baratin taate moo gurraacha taate moo adii taate moo oromoo taate amaara taate sidaama taate saba kamiyyuu yoo taate saban filatu gosan filatu bifan filatu umriin filatu dargaggeessotas qaba maanguddoos qaba qeerroof qarrees qaba hundumaa miidhaa jira dargaggootas qabatan umrii addaan hin baasu you are not invincible jedhe qajeelchaan World Health Organization Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus lammii biyya Itoophiyaa kan ta'e nama cimaadha addunyaa irratti dhiibbaa guddaa kan fidaa jirudha World Health Organization yookaan dhaabbata fayyaa addunyaa ergaa yoo dabarsan Dr. Tedros dargaggootaan akkas jedhan use listen dhaggeeffadhaa dargaggoota you are not invincible from this disease dhukkuba kanarraa COVID-19 coronavirus irraa isin bilisa miti of eeggadhaa jedhee ergaa dabarsaa ture kanaaf dhukkubichi umrii osoo addaan hin baasin hundumaa yoo irratti duulee fi rakkinaa fi balaa dhaloonni kun umrii isaatti argeen beekne yoo itti fide addunyaa guutuu yoo raase gorsaaf akeekkachiisa ogeessota fayyaatiin kennamu diddee of eeggannaa tokko malee anan tuqu anan qabu jedhaa fokkoraa deemta taanaan
gorsa didduun du'an didduu akkuma jedhan sana sirratti raawwatamuun saammoo hin hafu. Sagalee Waaqayyoo kitaaba fakkeenyaa boqonnaa isaa 12 lakkoofsa 15 irratti nama gowwaattiidha. Karaan isaa qajeelaatti fakkaataadha. Namni ogeessi garuu gorsa dhaga'aa jedha. Nama gowwaatti karaan isaa qajeelaatti fakkaata. Namni ogeessi garuu gorsa dhaga'aa jedha. Kanaafuu fira kiyya sagalee Waaqayyoo dursee nutti meera. Of eeggannaan isin dhoksa, hubannaan isin eega. Erga nuun jedhe fakkeenya 2:11 irratti. Kutaa mana keessaniitti ol gala. Balbala keessan cufadha. Dheekkamni sun hamma darbutti of dhoksa. Hiifidhossa erga nuun jedhe erga kana jedhee nutti dubbate Isaayyaas 26:20 irratti. Sabni hubannaa hin qabne garagala jedhee erga nu akeekkachiise egaa akka gugee yookaan akka saphaliisaa garraamii yookaan gadlaafeeyyii akka bofaa afshaala yookaan haxxee ta'uun barbaachisaadha. Maatiyos 10:16 irratti akka nuuf ibsametti jechuudha. Kanaafuu gorsaaf akeekkachiisa ogeeyyoonni fayyaa kennan bulchitoonni biyyaa nuuf kennan fudhannee hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Waldaan kiristaanaa yeroo kamiyyuu caalaa yeroo kanatti cimtee wangeela hojjechuu qabdi. Sabni du'aa jira, addunyaan rakkina dhiphina keessa jirti, furmaanni ishee bira jira. Yeroo kanatti callisuu jechuun qoricha dhukkubsataa dhoksuu jechuudha. Wangeela dubbachuu dhiisuu jechuun qoricha dhukkubsataa dhoksuu jechuudha. Addunyaan dhukkubsattee jirti. Dhukkuba kanaaf immoo qorichi gooftaa Yesuus. Kanaafuu ergaan waldaa kiristaanaa inni guddaan, ergamni ishee inni guddaan waan gooftaan godhi jedhe sana gochuudha. Waan gooftaan dubbadhu jedhe sana dubbachuudha. Wangeela Maatiyos 28:18-20 akkuma ibsametti wangeela fayyinaa kana saba hundumaatti labsuu qabdi waldaan. Keessattuu yeroo kana namni baay'ee mana isaa oola waan ta'eef karaa miidiyaa adda addaatiin, karaa televizyinii miidiyaatiin, karaa sooshaal miidiyaa, karaa feesbuukii, telegiraam, tiwiitar, instaagiraam, vaayibar, yuutuub, karaa raadiyootiin, karaa adda addaatiin nama mana isaa taa'ee eeggatu kanatti immoo wangeelatti dubbachuu qabdi. Wangeela jaalalaa, wangeela fayyinaa, wangeela abdii namaa haaressu kanatti dubbachuu qabdi. Waldootni muraasni aktiivli kana irratti hojjechaa jiranii baay'ee gaariidha. Cimnee itti fufuu qabna irratti hojjechuu qabna. Dabalataan immoo waldaan kiristaanaa social responsibility qabdi. Itti gaafatama hawaasaa bahuu qabdi. Wangeela Maatiyos boqonnaa isaa 25 lakkoofsa 35-40 akkuma ibsamee jirutti waldaan kiristaanaa warra beelotan nyaachisu, warra dheebotan obaasu, warra daaraan itti uffisu, warra dhukkubsataniif kadhachuu, warra hidhamanis yaadachuu inni kun baay'ee barbaachisaadha. Deeggarsa akka biyyaatti godhamuufis adda duree ta'uudhaan hirmaachuun nurra jira. Waldooliin qabeenya isaaniitiin ardha waldaa isaaniis akkasuma tajaajila kanaaf dabarsanii kennaa jiru kun baay'ee nama gammachiisa. Gatiin isaanii Waaqayyo biratti guddaadha. Kanaafuu hundumtuu hamma nurraa eegamu yoo baane Waaqayyoof ulfina ta'a, nuuf immoo eebbata. Kanaafuu cimnee itti fufuun barbaachisaadha. Dhumarratti immoo waan tokko isin jechuu barbaada. Kana hundumaa yoo ilaaltan dhumni addunyaa akka ga'e immoo hubadhaa. Addunyaan darbuuf jetti. Gooftaan Yesuus lammaffaa deebi'ee dhufuuf jedha. Bara dhumaa keessa jirra. Eeyyeen bara dhumaa keessa jirra. Bara dhumaa yeroo isaa beekna. Exactly guyyaa isaa garuu hin beeknu. Kamisa guyyaa 17tti waxabajjii 17 jennee dubbachuu hin dandeenyu. Garuu bara isaa yeroo isaa beekuu dandeenya. Maaliif nuti dukkana keessa hin jirru waan ta'eef. Gooftaatti amannee ijoollee ifaa taaneerra waan ta'eef. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 1-5 irratti kana dubbata. Akkamitti yoo jette nu warra isatti amanneef Gooftaan Yesuus mallattoo bara dhumaa nuuf kenneera. Akka beeknee qophoofnuuf. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti, Luqaas boqonnaa 21 irratti ifatti ibsamee jira. Lolaaf oduu lolaa dhageessu jedha. Sabni saba irratti, mootummaa irratti ka'aa jedha. Beelli socho'i lafaa bakka adda addaatti ta'a jedha. Amantoonni rakkinatti dabarfamanii kennamu jedha. In ajjeefamu jedha. Gooftaaf jedhanii saba hundumaa biratti hin jibbamu jedha. Namoonni wal jibbu wal dabarsanii kennu jedha. Raajonni sobduun baay'een hin ka'u. Namoota baay'ees wallaalchisu jedha. Dha'ichi biyya hundumaatti hin ta'a. Pandemic kan jennu kun jechuudha. Isa amma World Health Organization pandemic dhukkuba addunyaa guutuu qabate jedhee labse kana kitaaba qulqulluun macaafi qulqulluun dursee nutti dubbatee jira. Dha'ichi biyya hundumaatti hin ta'a. Pandemic kan jedhu kun dursee dubbatamee jira. Biyya hundumaatti kun amma dha'ichi ta'a jira. Mallattoon asii olitti tuqe kun hundumtuu mul'ataa jira addunyaa irratti mul'atee jira baay'inaan. Kanaafuu maal wayyare achuma irratti ibsameera. hamma dhumaatti jabaatee kan dhaabatu ni fayyaa jedha. እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ይላል። እርሱ ይድናል እስከ መጨረሻ የሚጸና hamma dhumaatti kan dhaabatu hin fayyaadha. Daani'eel 12:13 gonfoon kan jiru jalqaba irratti miti dhuma irratti dhaa'edha. Ati garuu
hamma dhumaatti deemi sin jedha obboleessa kee hamma dhumaatti deemi hamma dhumaatti gooftaa kana qabadhu qabeenya laaltee beekamtii laaltee aangoo laaltee fira laaltee saba laaltee waan biyya lafaa laaltee gooftaa kanan dhiisin dhufni isaa kun immoo akka ariifatuuf jedhaga wangeelli fayyinaa kun addunyaa hundumaatti ni lallabamaa jedha kanaafuu wangeela fayyinaa kana karaa argame hundumaan qaamaan miidiyaa garagaraatiin saba hundumaatti dubbachuudha ergas immoo gooftaan lammaffaa deebi'ee warra isatti amananii qophaa'an fudhachuudhaaf hin dhufa warra isatti namanne immoo itti faraduudhaaf itti dhufa hubadhu ka yoo isa qabaatte si fudhachuuf siif dhufa yoo isa hin qabaatin immoo sitti faraduudhaaf sitta dhufa kanaafuu of qopheessi akka si fudhachuuf dhufu akka sitti hin dhufne sitti faraduudhaaf akka si fudhachuudhaaf dhufu of qopheessi qulqullummaatti jiraadhu hamma dhumaatti isatti qabame jiraadhu kanaafuu gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa barattoonni dargaggoonni ummati keenya hundumtu bakka jirtanitti waldaan kiristaanaa amma waamicha dhiyeessitee jirti bakka jirtanitti waaqayyoon kadhadhaa gara fuula isaa araaraan dhiyaadhaa ifii keessaniif araara gaafadhaa maatii keessaniif warra keessaniif biyya keessaniif saba kanaaf addunyaadhaaf araara gaafadhaa saba kana hundumaa bakka bu'aatee araara gaafadhaa yeroon kun yeroo utaaluu yeroo sirbuu miti yeroo wacuu miti yeroo jilbeenfachuuti yeroo kadhachuuti yeroo fuula waaqayyoo barbaaduuti kun gahee keenya hundumaa haa ta'u akkasumas immoo maatiin ijoollee wajjin yeroo dabarsaa ijoollee wajjin taphadhaa ijoollee gorsaa ijoollee keessan jajjabeessaa karaa waaqaallee itti mul'isaa karaa waaqaatti cimsaa karaa waaqaatti cimanii jennaan boru achirraan goranu mucaa kee daandiin irra deemu irratti guddisi gaafa dulloome sirraan goru waan jedhuuf akkasuma immoo kitaabota adda addaa dubbisuudhaan barattoonni keenya keessattuu kutaa 8ffaa kutaa 12ffaa barana qormaati guddaan isin eeggata kutaa 1ffaarra jalqabdanii amma 12 warri jirtan guutummaan keessan barattoonni yuunivarsiitiif kolleejii amma mana keessan ta'aa warri jirtan manatti galtanii warri ta'aa jirtan waan hin taaneen yeroo keessaniin dabarsina haala hin taanetti yeroo keessaniin gubina addunyaa wajjin dorgomaa jirtu waan ta'eef kitaabota adda addaa dubbisa macaafota qabatanii deemtan sana dubbisa adaraa warra kutaa 8f 12 illee hin dagatina qormaata biyyoolessaa baranaatiif of qopheessa kan yuunivarsiitiidhaaf kolleejiidhaa galtanis isinis soft kooppiidhaan hard kooppiidhaan maateriaalii qabatanii galtanii jirtu isa sana waliif ergaa karaa telegiraamiitiin karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin walii ergaa dubbisa qo'adhaa jabaadhaa cimaati immoo argama mana keessanitti immoo yoo teessan qe'ee keessatti mana keessatti shaakala ispoortii salphaa hojjedha maatii keessa wajjin yeroo dabarsa isaan wajjin immoo gammada waaqayyo bara keessan maatii keessatti haa eebbisu of eeggannaadhaan immoo hojii deeggarsaa hojii tola ooltummaa adda addaa irratti immoo hirmaadha hubannoo qabsiisuu fi gorsa barbaachisu ummataaf kenna kan hundumaa yoo gootan immoo waaqayyo biraa gatii guddaa qabdu waaqayyo bara keessan haa eebbisu waaqayyo jireenya keessan haa eebbisu waaqayyo si haa eebbisu si haa eegu waaqayyo fuula isaa siif haa ibsu siif haa araaramu waaqayyo fuula isaa gara kee haa deebisu nagaa isaas siif haa kennu nagaa isaas siif haa baay'isu maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin ameen waaqayyo hunduma keessan jireenya keessan bara keessan haa eebbisu hojii keessan fuuldura keessan karoora keessan hundumaa haa eebbisu iddoo jirtanitti isaan eegama karaa isaatti immoo jabaadha sagantaa keenya kana yeroo hundumaa immoo dhaggeeffachuu itti fufa an kan isin waliin ture obboleessi keessan Wondmagegn Udessa Bidireeti anaafis kadhadhaa anis immoo isiniif kadhadhaa gooftaan bara keessan jireenya keessan dachaan haa eebbisu namoonni kan biraa sagantaa keenya kana akka dhaggeeffatan sheer godhaa fi wangeelatti himaa wangeelatti dubbadhaa sagantaa fudhattan karaa miimooriitiin karaa sooshaal miidiyaatiin sheer godhaa fi wal qaqqabsiisaa wangeela waliin hojjenna waliin jiraannaa waliif jiraannaa wangeelaaf jiraannaa eegumsi waaqayyo bara baraan isiniif haa baay'atu yaada qabdan immoo karaa lakkoofsa moobaayilii 09 13 71 08 68 na dhaqqabsiisa 09 13 71 08 68 na dhaqqabsiisa eebbifamaa gooftaan eebbasaa nagaasaa ayyaanasaa dachaan isiniif haa baay'isu baay'ee isin jaaladha eebbifamaa dachaan ammayyuu horaa bulaa deebanaa. Sodaan qabu keessi keenya Yesuus darbeera dura keenya. Sodaan qabu keessi keenya Yesuus darbeera dura keenya. Barraannaan qabu manni keenya Yesuus galeera ganda keenya. Barraannaan qabu manni keenya Yesuus galeera ganda keenya. Raafamnu nuyi jara keenya Yesuus mo'eera lola keenya. Raafamnu jara keenya Yesuus mo'eera lola keenya. Yesuus mo'eera Yesuus mo'eera. Jesus Mohera, Jesus Mohera,
Jesus mohira, Jesus mohira, Jesus mohira, Jesus mohira. Harki wakayo, ergaan wajintahe. Kubi wakayo, ergaan wajintahe. Mal sodana re, mal sodana re, mal sodana re. Chufa bane, salsa ke kara, dukkana ibse, chabse dankara. Chufa bane, salsa ke kara, dukkana ibse, chabse dankara. Chufa bane, salsa ke kara, dukkana ibse, chabse dankara. Chufa bane, salsa ke kara, dukkana ibse, chabse dankara. Abongasa, Kan wakayo, abongasa, olele, abongasa, ergaan keenya, abongasa, mocha keenya. abongasa, Kan wakayo, abongasa, olele, abongasa, ergaan keenya, abongasa, mocha keenya. abongasa. Ogiin injiru, duumessi mul'ateera, sokoosoo malee, mootii lolee mo'eera. Ogiin injiru, duumessi mul'ateera, sokoosoo malee, mootii lolee mo'eera. Abongasa, Kan wakayo, abongasa, olele, abongasa, ergaan keenya, abongasa, mocha keenya. abongasa, Kan wakayo, abongasa, olele, abongasa, ergaan keenya, abongasa, mocha keenya. abongasa. Eessitiin milkooma keenya, Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, eessitiin moo'icha keenya. Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Eessitiin dudursu keenya. Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Eessitiin milkooma keenya. Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Yesus ta Kenya, Yesus ta keenya, 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 Yesus ta keenya.